Abdi, sebelah situ kita. Abdi. Manni barumsaa Galuukaa kan yeroo darbee xiinxallee adda addaatti kennamaa ture sun piroojeektichi gahee har'a bulchiinsa godina Iluu Abbaaboriin eebbisamaatu jira. Kabajamtoota hordoftootaa fuula kanaa onlaayinii irratti nu hordofuudhaan yaada keessan nu kennuu dandeessu koomentiin sheer gochuudhaan waliin gaha. Piroojeektichi kana fakkaata. Piroojeektichi kunoo kana fakkaata. Bifa kana fakkaatuun jechuun eebbisamaa jechuudha. Manni yeroo darbe argamaa ture sun mana kanaadha. Egaa ilaalaan mul'atee jechuudha. Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaaboor obbo Ndaanqachoo Tafarii amma piroojeektii kana eebbisuudhaaf bakka kanatti argamanii jiru. Uummanni naannoo kanaas bifa ho'aa ta'een gammachuudhaan irratti argamee kan simatee fi kan walitti kaafuuchaan godhamaa jiru ta'uusaa bifuma kanaan isin ibsuun barbaada. Ga'een kenkee waajjira barnootaa keessa akka hojjetu nan beekaa. Ga'een kenkee maqaa kenkee ibsuudhaan himame. Maqaan koo Shimallisaa Kilee jedhama. Ga'een hojii barnootaa waajjira barnootaati. Haala gaariidhaan mana barumsaa Galuukaa gaggeessaa jirra jechuudha. Piroojeektiin mana barnootaa kana irratti qeeqatu ture. Piroojeektiin kun maalii fi qeeqi ture sun maal fakkaata? Bifa kamiin isin hubatteeti? Sirriidha. Piroojeektiin kun xinnoo ishee qeeqa qaba ture. Sababiin isaas immoo naannoo kanatti karaan galchu rakkoo ture. Haalonni adda addaa rakkina kanaaf Rakkoon sun rakkoo abbaa piroojeektichaati moo rakkoo waajjira barnootaati moo rakkoo waajjira maallaqaati ture? Egaa rakkichi iddoo lamaan tokkotti qoodnee ilaaluu dandeenya. Yeroo tokko tokko maallaqa dhabamuu mudata. Yeroo tokko tokko immoo karaa inni naannoo sanatti gadi rakkina waan qabuudhaaf haalli hin mijanne jechuudha. Rakkoo uumamaatiin wal qabateeti jechuudha. Rakkoo karaarraa kan ta'e jechuudha. Galatoota. Jarri kunis akkuma kana hojjetaa jiru. Isheen jedhamu hiriyaa kiyyaa baay'ee jaalladhaa. Iddoo mana barumsaa Galuukaa kana irratti wal argine. Eegi mana ijaarsa piroojeektii kana irra tures egaa guyyaa har'aa furmaata argateera. Rakkoo yeroo sanaaf ture rakkoo uumamaa, rakkoo dhabiinsa maallaqaati malee rakkoo hoggansaatii fi rakkoo shira adda biraa kan hin qabne ta'uusaa asumaan hordoftoonni fuula FB Mattuu Post akka hubatan barbaada jechuudha.